Nagaanii fi jaalalli haraarri waaqayyoo hunduma keessaniif abaayyatu jaalatamuu fi kabajamuu hordoftoota Awurootuuf lama kan taataniif biyya keessaa biyya alaa musliima kiristaanaa hundumti keessanuu nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti sinaa ga'u jecha yaada naa qooddaniif guddaa sin galateeffachaa warroonni maatii naa taatan galatooma warroonni maatii naa taane chaanala kanaan maatii taatanii akka na jajjabeessitan jaalalaaf kabajaan sin gaafadha. Share like gochuu kan dandeessan share like gootanii akka na jajjabeessan asumaan dhaamsa obbolummaa simbiraan gaadha. Viidiyoo dhedheeraa ammaa waraabdaa viidiyoo gaggabaabduu namni si daawwachuu danda'u maaf hin gallatifne yaada nama baay'een naa qoodi laphee irraa sin galateeffadha galatuma jajjabeessi keessan ammallee yaadni sin naa qooddan na biraa akka hin dhaabbanne bakka hin balleessetti bakka hin dogoggoritti gorsa keessan akka na biraan geessan jaalalaaf kabajaan sin gaafadha. Gaaffii na gaafattaniif deebiin chaanalli kun chaanala lammaffaadha waan ta'eef viidiyoo dhedheeraa saatii guutaa waan hin jiruuf amma moonii ta'utti viidiyoo odoon taane liivin irratti seenaa chaanala koo tokkoffaa Awurootuuf 44 mana keessan kan ta'e linkii azzalan siniikaa hundumti keessan maamila koo akka taatan jaalalaaf kabajaan sin gaafadha. Maatii naa taatanii akka na jajjabeessitan achiinillee maatii koo kanaa taatan sinitti namana iddoon sin jaaladha iddoon sin kabaja bakkuma sin jirtanitti nageenyi rabbi sin faanaa ta'u jecha maatii koo waan taataniif illee galatooma sinin jedha.